Yoo harka fuuna jallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu nageenyi keessan badhaadhaa galata Waaqayyoon nagaa guutii nagaan kun raafaadha iddoon jirutti har'a deebi'ee dhufeen jira hawwiin maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu har'a dhimma hunduma keenya qabadhee dhufee hunduma keenya ilaallata hidhee waan hin amanuufis dubbachuu barbaadeera. Innis maali nuti biyya jirru yoo nagaa qabaate bicha nagaa keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Sababiin isaayyuu qixxeen keenya biyya keenya jira waan ta'eef fooniin as jiraannuyyuu yookaan qaamaan as jiraannuyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti biyya keenya keessaa argamuuf dhaga'amuuf kun baay'ee waan abdii nama kutachiisuuf bakka maafan dhaladhe waan nama jechisiisu waan ta'eef hawaasa jedhama gara baay'eetti iyyameera waa tokko furmaan hin jiru. Furmaan immoo Waaqayyo bira jira. Waaqayyo irraa abdiin hin muratamu waan ta'eef Waaqayyo akka namaati miti. Nuti isaaf yoo ishi jechuu didneeyyuu gizeedhaaf yoo nyaara nuti guureeyyuu Waaqayyo dafee namatti araarama. Laphee cabaadhaan nama kadhate Waaqayyoon nagaaf. Kanaafiyyuu kan jechuu barbaadu idduma jirrutti Waaqayyo idduma hunda jira waan ta'eef giddii yookaan beeta kiristaanaa yookaan immoo masjida dhaquun hin barbaachisu. Waaqayyo idduma nu jirru jira waan ta'eedhaaf amantiidhuma qabnuun kiristaannis amantii isaatiin musliimnis amantii isaatiin akka kadhannuun fedha. Kun immoo hunduma keenya ilaallata. Yoo biyyi keenya nagaa qabaate yoo maatiin keenya nagaa qabaatan nuti nagaatti iddoo jirrutti jiraachuu dandeenya. Sababii biyyi keessa jirru nagaa ta'eef nagaa guutuu argachuu hin dandeenye. Innaa akka kadhannu biyya keenyaaf saba keenya akka irra daddarbaa keenyaatti osoo hin ta'in akka baay'ina araara isaatti Waaqayyo akka nutti araaramu. Biyya keenya gidduutti akka inni nagaa guutu saba keenya akka walitti araarsu nagaa saba keenyaaf akka kennuuf Waaqayyoon akka kadhannu barbaada. Dhugaa Waaqayyo biyya keenya keessa wanti argamuuf wanti dhaga'amu irriiba nu dhowwachuutti jira. Irriiba gaarii immoo akka rafnuuf biyyi keenya yoo nagaa argate jechuudha. Kanaaf immoo laphee cabaadhaan dhugaadhaan laphee qulqulluudhaan gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon akka kadhannu. Waaqayyo bakka nagaa kadhata keenya dhugaadhaan laphee qulqulluudhaan gara isaatti deebinee qalbii keenya diddiirrannee gara isaatti yoo deebine Waaqayyo kadhata keenya dhagaa. Kanaafiyyuu hundumti keenya idduma jirru jiraanne yookaan qodaas dhiqaas jiraachuu dandeenya. Sababiin isaayyuu Waaqayyo iddoo hunda jira waan ta'eef. Yookaan waanuma hojjennu hojjeta yoo biiziyyuu taane jechuudha. Hafuura cabaadhaan qalbii keenya diddiirrata akka irra daddarba baay'ina keenyatti osoo hin taane Waaqayyo akka baay'ina argeetti nutti araarama. Biyya keenyatti araarama. Sababii badii keenyaatiif sabni qulqulluunis hin badin. Abbootiin keenya hin du'in. Kanaafiyyuu qalbii diddiirrannu Waaqayyoon idduma jirru jiraanne Waaqayyoon akka kadhannuun isin jedha. Kun hunduma keenya ilaallata hidhee sabdii amantii guutuu qaba. Yeroo itti janaazaan namaa yookaan immoo reenfi namaa beekuun akka lolaan yeroo bokkaan roobee lolaa miti akkasitti iddoo tokkotti yeroo itti awwaalamu idduma tokko sanatti immoo awwaalamuu nafee yeroo itti reenfa namaa allaattiin nyaatu. Bara akkasii keessa keenya yeroo akkasii keessa jirra jechuudha. Ulfina qaba reenfi namaa. Kanaafiyyuu adaraa kadhannu biyya keenyaaf isin jedha. Akkuma keessi koo gadde hunduma keessan hin gaddisiisa abdii amantiin qaba. Irriiba na dhabsiisa dhugaa Waaqayyo yeroon dhaga'uuf wanti miidiyaa kanarratti argu irriiba na dhowwata. Mirrina keessa lixa kun isin keessa jira abdii amantiin qaba.
sababiin isaayyuu nu hundinuu wanti kee qabnu hundinuu biyya keenya jira waan ta'eef haati keenya abbaan keenya qabeenyi keenya inni nu itti jedhamnu hundinuu furmaatan kenna waaqayyo biyya keenya sababiin isaayyuu akka namaatii miti waan ta'eef gara jabeessa miti waaqayyo yeroo itti garaa namni itti walitti jabaatee utuu lubbuu qabu kan lubbuu qabu tokko bira dhaabatee gubaa ibiddaan yeroo itti footoo of kaasu hiluu fidhiise lubbuu kana koo waaqayyotu nu keessa kaa'e waaqayyo yeroon isaa keenyaan ofii isaatii fudhata yeroo waaqayyo sana eeguu dhiifne yeroo itti jireenya walii jibbinu waaqayyoyyuu galgala ganama inni nu isa gaddisiifnu kuni dadhabe isin nuffatu hin jedhin nu danda'utti jira namni garuu wal dadhabe jiru kan nu jiraannu yoo akkam baay'ate waggaa 50 yoo baay'ate waggaa 70 waan akkasii isumayyuu walitti naafne gizeedhaan wal ajjeesuutti jirra jechuudha. Egaa kana maaliif nutti dheekkame naa waaqayyo kanayyuu baay'ee tokko nuuf dhiiseera. Baay'ee tokko amalli keenya ulfaataadha. Utuu araarri waaqayyo nuun baay'enne. Kanaaf iyyuu amma ani hasaasinitti dheeressuu hin barbaadu. Akka biyya keenyaaf kadhan biyyi keenya akka nagaa argatu waaqayyoon akka kadhan jechuu barbaadu. Amma of jabeessa miidiyaa irratti bu'aa dubbachuu barbaadu. Dhugaa yeroon viidiyoo ilaaluu fi yeroon footoo namoota argu waan hin ta'uunatu beeka jechuudha. Nyaattee utuu hin quufin obboleettiin keenya xixiqqoon obboleessi keenya xixiqqaan abbootiin keenya ijoollee keenya barsiifan iddoo guddaa nuuf darba harri baruu miti utuu jedhanu garuu karaatti hafuutti jiran jechuudha. Kan kana caala nama gaddisiisu hin jiru waan ta'eef. Hordoftoota kee shillaa hin jedhina. Dhugaa waaqayyo isinitti dubbachuutti hin jiraannarra. Dhimmi kun numaan ilaallata. Nuun hin gasha. Kanaafii shillaa hin jedhina. Waaqayyo na kadhannaa amantii qabnu. Kadhannaa keenya dhagee waaqayyo immoo saba keenyatti hin araarama. Biyya keenya san daganaa hin ijaara. Waan ta'eef nuti kadhannaa